jireenyaafan kana calqabe booda garuu kun ittiin jireenyaaf ijaan naan taaneef isaan gurguree dhiiseetan takka hojii biraa ilaalan innis naa ta'uu dinnaanan indagana horii sadan tokko walitti aansee bitee ofuun kootii calqabe. Yeroo ammaa kana gara horii 20ti. Horii 20 kana keessaa horiin 8 in elmamu. Horii 8 kanarraa galgala ganamatti amma liitira 100 nan argadha. Jireenyi keenya isuma irratti hundaa'eetu kan jiru galii biraa hin qabnu, mindaa hin qabnu, waan biraa ijaa hin qabneef qonnas hin qabnu. Maatiin koo walumaa galatti 7-8 sin ta'a. Warri asii horii konaa kunuunsan jiru isaanis baay'ina qabu. Maatii 3tu na jalatti bula waa'ee horii kanaatiin. Hundumti keenya iyyuu hin beelofnu, hin rakkannu. Horiin horsiisni bu'aa hin qaba. Bu'aan isaa ofuma fuuqee keessatti itti fayyadamanii fayyaa argachuudhaaf ijoollee ittiin guddifachuudhaaf baay'isummaa qaba. Kana malee namni hojii hin qabne tokko isin jedhee taa'uu mannaa horii kana too qabatee horsiisuudhaaf too yaalee bu'aa guddaa irraa argata. Atleast nama eeggachuurra, nama kadhachuurra, hojii dhabee gabii dhabee jedhee rakkachuurra yoo horsiise ofiifis hin beela'u, horiinsaas hin beela'ani ilma argatanii ittiin jiraachuu danda'u. Boombaan waan fayyadamaa tureyyuu boombaan fayyadamaa ta'uu jirru amma boombaan humna walitti qoxxorraan masinoodhumaan tubboo binneetu tubboo lafa keessaa waallee finneetu ittiin fayyadamaa jirra. Marsaa afaffaadhaan kun amma shanaffaa oomishuu keenyama. Dafee gaanni kuni durraayyuu hafe amma kaaffee faatti mana bintii saagaltii faatti raabsaa fi jirraa. Zee baay'eedhaan nuti hojjenne garuu amma humna wajjiniin xinnoona jalaa qannase malee 60 qaba ture. Lafa baay'ee otoo qabnu ittiin fayyadamne amma kunoo isaanitti hin fayyadamnaa jedhu ammas dubartoonni humna qaban lafti xinnaadha guddaadhaan jedhani. Waan haayilaandii keessattuu hojjetu. Haayilaandii keessattuu hojjechuu qabu bootaa dhaban. Bootaa qabaannaan immoo anuu jaartiin kun dulluma keessan argadhee hojjetanii argatanii jabaadhaan jedha. Ofii kootii anis lafan qaburratti garuu abukaadoo adda addaa firaafiree warra gurguddaa kana akkasii dhaabeera dallaa jala. Garuu namni hundumtuu kana argee kuni faayidaa guddaa qabaachuu isaa of bira dabarsanii garii addaa san argamsiisuu fi namoonni kanarraa barataniitoo isa gabaadhaa bitatu sun hoomishanii of danda'aniitoo akka jiraatan namatti argisiisa. Namni hundumtuu kanarraa muuxannoo gaarii fudhatee otoo itti fayyadameen jira. Biqiltuun kuni hunduma keenyaaf barumsa guddaadha. Kanaaf mana keenyatti dubartoonni caaluma caala qoosxaa fi salaaxaa fi qaaraa shunkurtii waan adda addaa waan argine kun waan lafa xinnootti waan baay'ee hojjechuu akka danda'amu har'a waan wannaa guddaa argeera. Galeetuma nan hojjedha ollaa koos nan barsiisa jechuudha. Basoo bilaan fa'aa jiru. Basoo bilaan fa'aas jira. Suufiin fa'aas jira. Waan baay'ee jira. Baay'ee itti gammanneerra. Lafuma xinnootti waan baay'ee akkatti hojjetamu immoo argeerra. Baay'een fayyadee jechaadha. Daawwannaan har'a taasisne kun. Nuni adda dureedha qaama barate jenneennaa jirru wanta hojjechuu qabnu tokko osoo hojjetiin misgooneerra jenneetu filaallee jechaadha. Fakkeenyaaf mana magaala keessa jiraannaa magaala keessa isa jiraannu keessatti wanta hojjechuu qabnu baay'ee jira jenneetu of madaallee akka kootti maaliin hojjechuu qabaayyuu qeekootti isa jedhu nama daalchiseera jechaadha. Lammii sammuu guutuu qaama guutuu ta'u oomishuudhaaf nyaata madaalawaa nyaachuun barbaachisaa akka ta'e sana walitti fidamee nyaata sana ilaallee jechaadha. Namni sargine jechaadha. Bu'aa kanaatiin, bu'aa qonnaatiin, bu'aa hojiitiin, boruufitti waan namni hojjetu, maasaa irratti waan namni hojjetuun nyaata madaalawaa immoo yoo nyaanne lammii sirrii yaadu, lammii gaarummaa yaadu, lammii jibba yaadu otoo hin ta'in lammii jaalala yaadu. Lammii diigimsa yaadu otoo hin ta'in lammii tokkummaa yaadu beekumsa qabu oomishuu dandeenya waan ta'eef nyaata kanas akka aadaa keenyaatti dhadhamne qindaa'ee argine kana sadan do'anne kuni ofii keenya irratti hiikootti goonee hojjechuu qabna. Guyyaarraan immoo haala qabatamaa magaalaa keenyaatiin maaddii guutuu kan maaddii madaalawaa kan jedhu kana lafa qabsiisuudhaaf qaama dhimmisaa ilaallatu
wajjiniin bu'uuraaf kan ta'u muuxannoodhaaf kan ta'u kanaan dura jiraattonni magaalaa keenyaa kan hojjechaa turan ka'umsaaf ilaaluudhaan daawwannaa gaggeessuudhaan waan achitti argame kan ammoo gara mana tokko tokkotti akka inni qaqqabuu danda'u taasisuudhaaf daawwannaas taasifnee guyyaarraa kan ammoo hojiin kun qabatamaadhaan akka mana hundumaa qaqqabuu danda'u deekileer yookaan immoo baniis taasifametu jira jechuudha. Kanaan duras abbootiin qabeenyaa namoonni tokko tokko gosa beellada adda addaa irratti horii aannanii irratti horsiisa lukkuu irratti misooma dammaa irratti horii foonii yookaan horii gabbisuu irratti karaa bal'ina qabuutiin karaa ammayyaa ta'eetiin hojjetamaa tureera. Haa ta'uutii mana hundumaa hin geenye. Bakkatti bu'aan beelladaan jirre immoo maaddii guutuu jechuu jedhamuu hin danda'amu. Maaddiin tokko guutuudha jedhamuu kan danda'amu bu'aa beelladaa kan akka aannanii, kan akka foonii, kan akka killee. Karaa biraa immoo bu'aa dammaa wajjiniin kan wal qabatu damma mana isaatti bookaa naqatee kan dhugu yoo jiraate maaddii guutuu jedhamuu danda'ama jechuudha. Kanaaf amma wantoota booddeetti hafanii turan akka magaalaa keenyaatti bakkatti deebisuudhaaf potenshaala humna qabeenya magaalaan kun qabu galeessa godhachuudhaan amma kaasee hojiin kun qabatamaadhaan akka inni fufuu danda'u kan hojii keessa galamuu danda'amu steekholdarii adda addaa fi qooda fudhattoota adda addaa wajjiniin mariis gaggeessinee daawwannaas gaggeessinee ammaan booda hojii karaa qabatamaa ta'eetiin itti galla kan jedhu abdii guddaa qabna jechuudha. Qonna boroo irratti hojjechuudhaaf lafa bal'aa otoo hin taane sammuu bal'aa akka barbaachisu. Dallaa bal'isuu, dallaa dheeressuu otoo hin taane ilaalcha ofii jijjiiruu akka barbaachisu. Namni lafa siruma hin qabne mana qofa dallaa keessatti ijaarratee jiru haayilaandii keessatti madaabaraa simintoon keessaa dhumuu fi kan biroo keessatti hojjetee waan gabaarraa birrii 200 bituu hin dandeenye qe'ee keessaa argachuu akka danda'u hojii bal'aatu hojjetame. Xinnaatti ganna darbe keessa abbaa warraa 1,000 jalatti dhiyaatuuf dhiyeessii adda addaa dhiyeessuun hubannaa uumuudhaan ilaalcha jijjiiruudhaan hojii kana tokko jennee jalqabuu dandeenyee jira jechuudha. Wantoota abbaa warraa amma kanaa biratti hojjennee fi manneen barnootaa dhaabbilee adda addaa biratti hojjenne san walitti qabnee gabaadhaa otoo dhiyeessinee mallaqatti jijjiirree baay'ee guddaadha. Har'as waan asitti agarsiisuudhaaf yaalame keessumaa bu'aa beelladaa irratti karaa xiyyeeffateen gosti beelladaa baay'eedha. Innis lafa guddaa miti kan barbaadu akkuma ilaalaa jirru kanniisa namni eessatti hojjetee damma murachaa akka jiru lukkuu akkamitti horsiisee yoo xinnaate ayyaana waggaatiif jedhamee qofa namni lukkuu qalatu gaafa ijoolleen barbaade gaafa maatiin barbaade lukkuu qabee qalatee nyaachuu akka danda'u. Hoolaa 2-3 qeessaatti horsiisee gaaf barbaade qalachuu gaaf barbaade gurgurachuu akka danda'u. Kanaaf rakkoon keenya guddaan rakkoo hubannaa, rakkoo ilaalchaati malee rakkoo riisoorsii dhabuu, rakkoo lafa dhabuu, rakkoo qabeenya dhabuu, rakkoo qilleensi nu rakkisuu akka hin taane uummanni magaalaa Amboo keessa jirus hubatee beelladaa fi bu'aa beelladaa irrattis karaa salphaan taane ni hojjenne galii keenya guddisuu dandeenya, nyaata madaalamaa argachuu dandeenya, gabaa tasgabbeessuu dandeenya kan jedhu sun akka waliigalaatti akka qabatamu kan barbaadan.